Yeroo ammaa kana keessatti AI'n sadarkaa amanuun namatti ulfaatu irra gahee jira jechuudha. Ogummaawwan baay'ee jechuudha. AI'n ofii isaatiin hojjetaa jira jechuudha. So jaarraa akkasii kana keessatti immoo hubannaa AI hin qabnu yookaan hubannaa artificial intelligence hin qabnu ta'innaani addunyaa kana keessaa gara boodaatti harkifataa deemna jechuudha. So kanaafiyyuu AI fayyadamuudhaan illee of jijjiiruu dandeenya jechuudha. Maaliif namooti baay'ee yeroo ammaa kanatti AI fayyadamuudhaan galii mataa isaanii argataa jiru jechuudha. Akkuma isin beektanii muuziqaawwan trendii ta'uu danda'a, muuziqaawwan qarshii guddaan itti ba'anii duraan hojjetamanii amma AI'n hojjetamuudhaan miiliyoona keessa ilaalamaa jiru viiyuun isaanii jechuudha. Baay'ee tokko deemaa jiru. So jaarraa akkasii kana keessatti wantoota akkasii baruu qabna jechuudha. Anis kan irratti hundaa'anii har'a viidiyoo tokko isinii qabadee dhufeera. Innis maal yoo jettanii bifa gabaabaa ta'een bifuma salphaa ta'een AI fayyadamuudhaan akkamitti muuziqaa bareedaa ta'e akkamitti akka hojjennu isinitti agarsiisa jechuudha. Yeroo darbee viidiyoo tokko isiniif hojjedheen ture appilikeeshinii Suunoo jedhamu fayyadamuudhaan akkamittiin akka muuziqaa bareedaa ta'e hojjennu har'a immoo bifa salphaa ta'een karaa weebsaayitii isinitti agarsiisa jechuudha. Weebsaayitii tokko fayyadamuudhaan akkamittiin akka muuziqaa bareedaa ta'e tokko hojjennu isinitti agarsiisa. Akka xumuraatiin hordofaa viidiyoon ishee baay'ee gabaabdudha garuu waan guddaa irraa barattu baradhaan isiniin jedhaa. So kanaafiyyuu akka xumuraatti hordofaan isiniin jedha. Chaanaalii kanaaf haaraa kan taatanii subscribe gochuun dagatina. Maaliif chaanaalii kanarraa barnoota diijitaal iskilii wal qabatan kan akka viidiyoo ediitingii, giraafiks diizaayinii, diijitaal maarketingii fi hojiiwwan onlaayinii akkasumas illee barnoota teekinooloojii adda addaa irraa argatu waan ta'eef subscribe godhaa isiniin jedha. Yaada keessan komentii jalatti barreessuun dagatina. Laayik godhaa. Laayik yeroo isin gootan isin waan miidhuun qabu waan immoo na fayyadamee naataa isiniin jedha. Wal jajjabeessoo aadaa godhan isiniin jedha. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Viidiyoo kana akka xumuraatti daawwadhaa. Viidiyoo waliin turtii gaarii. Jalqaba irratti egaa muuziqaa kana uumuudhaa fi maal goonaa bilbila keenyarraa gara kiroomii keenyaa ni hidhanne jechuudha. Kiroomii keenya keessa ni seenna. Erga kiroomii keenya keessa seenne booddee bakka serchii kanatti Google Gmail serchii ni goona. Gaafa serchii goonu weebsaayitiin ofiishaalii isaanii haala kanaan dhufee jira. Google Gmail kan jedhu isa sirrii isaadha jechuudha kuni. So kanaan booddee keessa ni seenna. Erga keessa seennee fuula kana fakkaatu nu dhufa. Akkuma isin kanaan dura baay'een keessan itti fayyadamtanii tole yaada yoo ittiin fayyadamne ta'e saayinii aappii isin gaafachuu danda'a. Iimeeliidhaan seentu jechuudha. Iimeelii keessaniin seenuu qabdu. Saayinii aappii iimeelii makeessa seentu baay'ee isin rakkisu. So as jala wantoota baay'eetu jira. Kireetii imeejiin jira. Kireetii muuziqii, raayitii aniitiin kan jedhu jira. Wantoota baay'eetu jira jechuudha. So nuti amma muuziqaa uumuu barbaanne waan ta'eef maal goona? Kireetii muuziqii kan jedhu kana keessanii seenu. Kireetii muuziqii kana keessa gaasiin haala kanaan nuuf fide jira. Gara gadii kanatti jechuudha bakka barreeffamaa kanatti describe your track kan jedhu jira jechuudha. So asitti egaa maal goona yoo walaloo barreeffannee jiraanne walaloo barreeffanna. Yoo immoo walaloo akka nu barreessu barbaanne nuuf barreessi jennee barreessuu dandeenya jechuudha. Garuu filatamaanii ofii keenya yoo barreeffanne yookiin immoo editii godhanne yoo dhufne gaarii jechuudha. Fakkeenyaaf ani barreeffadheen dhufe ergan barreeffadhe bakka kanatti peestii nan godha jechuudha. Iddoon barreeffadhe koppii godhadheen jira waan ta'eef. So kanaan booddee walaloo koo gaafa ilaalu acee koo goota dhiiraa gungumtuu akka bakakkaa ati ofiiyyuu siidaadhaa siidaa onnee walakkaadha. Walaloo kana sooshaal miidiyaa maraan koppii godhee fide. So ergan godhee booddee utuun intarneetiin dura as bakka kana wanti ta'e jirti. Fileesh kan jettu kun jirti. Mallattoon xiyyi kun jirti. Xiyya kana tuquudhaan ishee kana maal irraan godhaa? Thinking level irraan godhe jechuudha. Maaliif thinking jechuun itti yaadee akka inni hojjetu jechuudha. Standard complex problem best for most question. Okay, kanarra complex problem godha maaliif bareedee akka inaaf hojjetu barbaade jechuudha. So kana booddee ergan barreeffama kana qaalaa kana xumuree booddee irraa butee maalan jedha gara gadii kanatti create Oromoo disco music. Maaliif disco hojjechuu barbaade jechuudha. Si waan barbaadan jechuu dandeessu gara gadii kanatti fakkeenyaaf Oromoo disco jedhe shawaa gochuu dandeessu, slow rock gochuu dandeessu, staalii barbaadan hip hop gochuu dandeessu, waan barbaadan gochuu dandeessu jechuudha. Erga gootanii booddee mallattoo ishee kana ni tuttu jechuudha. Okay, so kanaan booddee maal jechaa jira? Bakka kana generating jechaara. Generating yoo muuziqaa jechaara. Haala kanaan asitti hojjetaa jira. Amma inni hojjetutti ni enne jechuudha. Deeqaa tokko ta'uu danda'a, lama ta'uu danda'a. Ni enne jechuudha. Maaliif? Thinking gira keenya waan ta'eef itti yaadee akka inni hojjetu barbaanne. Waaw, bakka kanatti maal dheeraa? Muuziqaa kana haala bareedaa ta'een sirreessee akka inni sirreessee hojjete waan tokko waa'ee muuziqichaa ni haasa. So kanaan booddee maal goona bakka kanatti haala kanaan siidaa onnee walakkaa haala kanaan nuuf jira. So taphachiisuudhaan mallattootti kanatti bu'uun ni taphachiifna jechuudha. Haachekoo goota dhiiraa gungumtuu akka bakakkaa.
walakka ati ofiyyuu siidaadha. Siidaa onnee walakka warqee bakka hin buufamne qaalii tilmaama hin qabne nuti hir'atee karaa kee akka hin taanetti cabne. Waaw, haala kanaanii diiskoo bareedaa tokko nu hojjetee jira jechuudha. Seevii gochuudhaaf egaa mallattootti isheen kun ni jirti takkaa gaafa ni jennu mallattoo isheen kun ni jirti mallattoon daawunloodii kana tuquudhaanii audio on illee goone jechuudha. Yoo laayireksii hojjechuu barbaade laayireksii hojjenne jechuudha. So amma maal ta'e jechuudha kana booda asii daawunlood nu ta'ee dhumeera jechuudha. Gabaabumatti daqiiqaa muraasa keessatti muuziqaa bareedaa tokko hojjennee jira jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa irratti muuziqaan AI'n hojjetamanii tireendii ta'aa jira jechuudha. Kana TikTok irratti, YouTube irratti gadhiifne galii dabalataa illee ittiin argachuu dandeenya jechuudha. Akka inni baay'ee isin fayyadu abdii guddaan qaba. Akkasumas waan na hordoftaniif galatoomaa. Yaada keessan koomentii jalatti barreessaa. Waan gaaffii ta'u kamiyyuu naaf qooda viidiyoo itti qabadhee isin dhufa isin jedha. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Viidiyoo kana laayik gochuun dagatinaa, sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa, koomentii barreessaa, hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Nagaan tura.